Nageenyi faraara Kiristoosiin ifaa baay'atu. Hundumti keessan ijoollee TikTok fayyadamtu. Ijoollee TikTok ijoollee jirtan sagalee koo kana share copying godhaati. Ijoollee Saudi jiranuun betelee ijoollee mana madaamii keessatti hojjetan ijaazaa baanu. Ijoollee ijaazaa baanu jechuudha. Ijoollee betelee ijoollee mana ijaazaa deeman jechuudha. Isaan biraan nagaa. Viidiyoo obboleettii keenyaa laallee walitti adeemnu. Sana booda garuu dhugaa jirtu adii walitti himaa deemna jechuudha. Wal barsiifanna, wal gorfanna jechuudha. Kana malee hin ta'u. Viidiyoo obboleettii keenyaa laallee walitti adeemnu jechuudha. Non si eravate guardate come mi guardate mami ti mette però ogni camo non devi ne giocare ne che ana tutto akkuma sagalee obboleettii kootii dhageeffatanii walitti deebitan maal jechaa jirti obboleettiin koo kuni madaamii kootu akkana na godhe madaamii kootu akkanatti na rukutee in darba wanti hin darbine hin jiru biyya namaa keessatti wanti nurraa gahaa jiru jetti lakki maqaballeessi madaamii kana akka hafu goona lakki maqaballeessi madaamii kana akka hafu goona ofii keenya kifaatii kan keenya dhufkannee dhimmuma madaamii bichaa naasuuf yeroo hunda miidiyaa kanarratti lakki ijoollee lakki isaanis gizee tokko cakkaanyidha jenna malee kan nu caala nuu miti maaliif habashaadhaaf dhoksina sanu miidhuu Maaliif abasha sanuree buf dhoksina? Eenyu dhoksuuf? Maatii keenya isa Itoophiyaa jiru sobuuf immoo uummata isa miidiyaa irraa sobuudhaaf. Madaaminoo qubaanoo isiniin tuqne ishee biraa hoo jaazaa baana jettanii too baatanii isheetti dhuftanii kan biraa sobdu miidiyaa irra baatanii kan biraa sobdu miidiyaa irra baatee madaamii koota akkas na godhee jetti ijoolleedhaan of eeggadha ijoolleen Saawudii jiranuu jetti. Garuu ishee kan akkas godhe immoo mana jaazaatti dhiirri adabaddabu dubartiin adabadabdu Isheedhaan madaamina dhaqxee yookiin abbaa manaa kootu akkas na godhe takkatu obboleessa kiyyaatti akkas na godhe sila ijoollee dhiirati miti yeroo ijaazaa baasan makiinaadhaan dhufee kan fudhatu likki ijoollee yeroo baay'ee jechuudha nuti amma betelee soomni kan musliimas kan kiristaanaa seenaa jira haa ta'u malee namni tokko soomuu kan jedhanu nyaata qofa miti nyaata dhiisuu qofa miti dhugaa rabbiiti soomii jechuun hojii gaarii hojjedha waa gaarii dubbadha dhugaa dubbadhaati dhugaa keessanii guyyaa tokkitti bulaa du'a soba bakka gocha isin irratti godhame dhiistanii soba dubbachaa waggaa kuma jiraachuutti manna dhugaa dubbadhaati bittimmi jedha har'a du'a. Maal abboo madaamin kifaatiin amma kana ishumarra gootan madaamin nama qaltii madaamin nama jeestii madaam ara bannaataachuu ara rafti sixuut isaanis raftii barbaachisaa bara. Maal isaanis ilmoo qabu bara isaanis namaa bara. Yoo nuti balleessinu yoo nuti dagaggamne waan ta'e tabalaashessine nuti qabamne waan ta'e nu godhu malee akkasuma lafa kaanii sheexana miti bari isaan dhugaa rabbeeti. Maaliif habashaa sasin miidhe dhoksitu? Maaf dhoksitu? Eenyuuf dhoksitu? Anammas wanti isin dhidhaamu ijoollee mana ijaazaa baatan ijaazaa warri bahuu yaadan hin bahina. Ijoollee mana ijaazaa keessa jirtan immoo of eeggannoo cimaa godha. Betelee ijoolleen Saawudii jirtan jechuudha. Waan isin irratti yaadamaa jiru isin beekaan jirtan jechuudha. Ijoolleen Saawudii jirtan ijaazaa beetii jirtan of eeggannoo ijoolleen baddanii alarra jirtan amma isin mijatetti amma hojii hojjetaa jirtanitti birri walitti qabadhaate yookiin mattaawaqaa hojjechiifadhaa yookiin gara biyya keessanii waraqata adiidhaan akka galtanuuf godha. Booda lubbuu keessan irratti wanti hin taane yaadamaa jira jechuudha. Kanaaf ijoollee mana ijaazaa Saawudii jirtan of eeggannoo cimaa taasisa. Of eeggannoo cimaa amma gizeedhaan warri birrii hojjetanii birrii harkatti qabachaa jirtan waraqata baasifadhaa yoo dandeessan waraqata baasifachuu hin dandeessan taanaan immoo waraqata adiidhaan haala isaa mijeeffadhaati gara biyya keessanitti deebitanii paaspoortii keessan hundumaas takaakkalattanii deebitanii biyya barbaadan deemuu isinii wayya lubbuu keessanitti murteessina of eeggannoo cimaa godha ijoolleen mana ijaazaa jirtan biyya Saawudii keessa baddanii alarra jirtan jechuudha of eeggannoo cimaa qabamtanii iddoo feetanitti qalamuu dandeessu namni isiniif gaafatamu hin jiru jechuudha kanaaf of eeggannoo cimaa taasisa amma hojjettanitti amma harkatti qabatanitti yookiin waraqata baasifadhaa yookiin tikeettii muradhaa waraqata adiidhaanis ta'u gara biyya keessanii Filis bannatachu lubbu keessanitti murteessina. Kanaan achitti garuu madaam irraa gadi bu'aa. Xiqqooshi gadi bu'aa. Gadi bu'aa xiqqooshi. Gizee hunda madaam mataa abashaa dargaggeessa isa booksiidhaan sidhee mana ijaazaa keessatti dhoksitee madaami jetta. Madaamidhaan immoo boleessa koo na reebe takkatu dhirsa koo na reebe. As immoo deebitee ta'u immoo miidiyaa irratti dhuftee madaamii tokko takkana na godhee laa wallaa. Where are you? Eessaa dhufe kun? Ma'uula. Maskara wallaa maskara haadha. Of eeggadhaa dhugaa waaqayyo. Madaamii kootu natume ijana keessatti balesitee jette. Obboleettiin keenya tokko akkuma viidiyoo ishee argite dhageessan irratti jechuudha. Kan isheen tumamte micayyoo kana anuyyuu yoo tokko viidiyoo irratti hojjedheetin ture. Ani dhugaa ishee yeroo isheen akkas jettu waanuma dhugaa dubbattee madaamin akkas gootesse. Garuu kan akkas ishii godhe mana ijaazaatti ijoollee dhiirattitu ishee tume jechuudha. Ishitume boksiidhaan akkas godhee jechuudha. Madaamitti immoo maal taati jennaan
ijoolletu akkasina godhe jettee itti mattee jechuudha. Dhugaa hedduu gisee tokko si ufuma keenyaa balleessaa ofuma ishii irratti madaam irratti murra jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtaa itti nageenya waaqayyo isin yaabaa jettu akkam jirtu ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isinis baga nagaa naa taatan baga naa jiraattan jecha. Egaa hordoftoota kooyi dhugaa waan hedduu takka nama gaddisiisudha ijoolleen keenya wanni ofii isaaniitti ofuma isaaniitti of miidhanii deebi'anii madaamii jedhu jechuudha dhugaa dubbachuufi. Innaa obboleettiin keenya gorsa hedduu bareedaa tokko nu kennitee atilee galatoome obboleettii koo ulfaadhu sin jedha. Anillee irratti aga tokko aga dandeetti obsa gorsa tokko irratti kenna. Viidiyoo kana hanga dhugaatti dhaggeeffadha hundi keessa si fayyada dhugaa rabbii sin jedha walirraa dhaggeeffadha walirraa baradha dhugaa si jette obboleettiin keenya galatoome ulfaadhu sin jedha obboleettii koo. Akkatti gorsa bareedduu tana yoo num kennitu ana dasneedha. Anumtuu fi yaa gorsa sirraa argadhu kana anis obboleewwan kootii qooda jedhee gara kana fide jechuudha. Na obboleewwan koo akkuma micayyoo dura agartan micayyoon tun kan tumamtee mana ijaazaatti tumamte Saudi Arabiyaa keessatti mana ijaazaa baatee ijaazaadhaa tumamtee ijoollee dhiiratti tumee achiin booda immoo gara hojiitti deebite jechuudha. Gaafa hojiitti deebitu madaamin ishee eejistu akkasii godhe jennaan ijoolleedhaan wallole jettee dhiiraan wallole jettee galtee himatte madaami. Erga madaamitti mattee kaatee moo deebitee miidiyaa irra baatee moo maal jetti madaamitoota akkasina godhee jetti. Kuni hundi sammuu keessanii akkuma micayyoon jettuyyuu sammuun namaa kuni dhara malee waan gaarii yaadu dhara malee waan soba malee waan dhugaan dubbatu. Maal obboleettii koo dhugaa dubbattee yoo jiraatte maal rakkoo qaba. Dhugaa yeroo kana akkuma jedhamu iyyuu yeroo kun keessa hundumti keenya musliima taatanii kiristaan taa'ee hundi keenya yeroo kana sooma jirra. Ijoolleen kiristaanillee qabamee jira soomni. Sobuun amma sa'aatii kana keessatti hin danda'amu. Deebisi ijoolleen musliimallee soomni seenuuf guyyaa takka mul'ama tafe. Kuni sobuun hin barbaachisu. Nyaataaf dhugaatii qofaa miti soomuun. Ani akka kiristaanatti hin beekaa nyaataaf dhugaatii qofaa miti soomuun. Soomuun wanta ija tanaanillee soomuun. Iji kun akka waan badaa sin agarre irraa goruu. Gurri kee akka waan badaa sin dhageenye irraa goruu. Arrabni kee akka waan badaa sin dubbanne irraa goruudha. Kanneen sadeen soomudha. Nyaataaf dhugaatii qofa garuma qofatti gadi guuruu fi dhiisuu qofa osoo hin taane jechuudha. Waan gaarii hojjechuu, waan dhugaa dubbachuu, soba dhiisuu kana jechuudha sooma. Akka amantaa kiristaanaatti jechuudha. Garuu akka amantaa kaanitti illee akkasuma nutti fakkaate. Maaliif namni keessattuu waan hin taane waan namaa hin taane ilaalcha hin taane waan argitu tokkollee ijaan arguu akka hin barbaannedha. Hundumti amantaan hundumti waanuma akkasii haasa'anitti fakkaate garuu ana dhiifama naa godhaa akka amantaa kaan hin beeku keeyyaa qofan beeka waan ta'eef garuu immoo hundumtu amantaan hundumtuu waanuma akkasii jedha jechuudha. Innaa kanaafiyyuu waan dhugaa dubbadhaa malee soba dubbatinaa. Soba dubbatanii jaalatamurra dhugaa dubbattee jibbamuun si hoji. Har'a micayyoon tuni sobdee raa'atteet madaamni akka na godhe jettee miidiyaa irra baatee lallabdi. Ishiidhaan immoo madaamidhaan immoo ijoollee takka na godhetti. Maa sobdii maali kuni namummaa anuma ijoolluma keenya wanni hundi kan balleessaa qabu jechuudha. Yeroo akkuma ishee micayyoon jettuyyuu yeroo hundayyuu madaamuu balleessaa jenna. Nuti gaafa gaarii taane madaamin naaf gaariidha. Gaafa ani badduu ta'e anaaf badduudha. Dhugaa siin jedhe jechuudha. Dhugaa ilmi namaa gaafa amala qabaatte nama dhiistee bineensa bosonaa wajjin buluu dandeessa. Ati amala qabaannan madaamisitti amala qabaatte. Ati amala badaa qabaannan madaamin kee amala badaa qabaatte malee odoo ati amala gaarii qabaatte madaamin teellee amala gaarii qabaatte. Yeroo tokko ofuma keenya fi waan badaa hojjenne isaan jenne jechuudha. Dhugaa rabbi ijoollee keenya keessattuu ijoollee yeroo ammaa dhuftan kan ofii eeggannoo godhaa. Akkasuma ijoollee jaazaa buutanillee ofii keessa hitoomtanii laatanii madaamin tu ba'e nagaan akkasuma godhe maalitti akkasuma godhe hin jedhina. Cubbuu sodaadha. Cubbuu xurra badaadha bar. Boru si gaafata. Annaa kanaafuu kun kan micayyoon kan tumamte mana ijaazaatti tumamte. Kanaaf kan tumamte ishee mana ijaazaatti tumamte jechuudha malee madaama ishiin tumte. Kanaaf sobdii jechuudha yeroo tokko ofuma keenyaa balleessiniit madaama irras waan hin taane goona jechuudha. Kanaaf warroonni madaamin badduudha jettani ofii keessanii badduu taatanii ishiidhaanis badduu hin jedhina. Dhugaa rabbii isiniin jedhaan. Maaliif anumti mataa kiyyaa madaami sadii argeen jira. Madaami sadeenu bakka anaaf gaariidha. Sirriitti amala gaarii qabu jechuudha. Maaliif osoo ani badduu ta'ee ana waan gaarii ta'eef isaan qabachuu danda'e malee osoo ani badduu ta'ee na qabadhu takkaayyuu qabachuu wajjin jiraachuu kan hin danda'u jechuudha. Gaafa ani itti kolfee tuma bakka hundumaa waan isaan jedhan ishii jedhee itti kolfee ijoollee isaanii qaqqabee fi bakka waan akkasii jedhe shuk jettee
nagaan bulta madaami kami faana amalli nutumarraa mataa teenyarraa dhufala ofumaa hiiqaa isaanii daddarbaa ijoollee isaanii daddarbaa meeshaa isaanii daddarbaa waan isaanii goggochaa madaamidha jettan saa 24 of eeggannoo cimaa godhaa ijoolleen keessattuu amma dhuftan taragaaggaa obsaa hojjedhaa waan tokko hin sobinaa dhugaarratti hundaa akkasii isiniin jedha obboloota kooyi gorsi kiyya kan obboleettiin kennitallee anillee irratti kenneera galatooma obboleettii kolfaadhu isin jedha warroonni immoo chaanaala kun viidiyoon kun situ dura laayik sheerii naa gochuudhaan nu gargaaraa wanta sirriitti darbuu akkasuma immoo obboleewwan koo hundumti keessanuu of eeggannoo godha keessatti ijoollee haarawaa dhuftani malee kan duraanii hundumtuu hin beekne jechuudha ijaazas hin bu'ina nagaa ta'a fayyaa ta'a viidiyoo biraatti walitti deemuutti isin jaalladha isin kabaja.